Fi kabajamoo yooyyaa ana haa dhufu Nooraa Ashamaa isiniin jenna jirra. Guyyaan har'aa kun dilbata fulbanni 19 barree 2020 odeeffannoo guyyaa har'aa qopheeffannee isin biraan gahuu fi dhufee jira. Maqaan kiyya Kadiroo Elamooti. Odeeffannoo guddoo guyyaa har'aa dhufte keessa hidhamtoota siyaasaa kan akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi hidhamtoota siyaasaa walii galattuu lakkoofsan 24 ta'an irratti abbaan alangaa Itoophiyaa himataa bane jechuudhaan karaa feesbuukii isaatiin addeessee jira. Warra himataman kan keessatti warri biyya alaa jiraatan bakka hin jirrettu kan himataman keessa Dr. Birhaane Masqal Abbabaa Sanyii dippiloomatii mootummaa Itoophiyaa ka duraanii akkasumas hayyuun seeraa Dr. Tsaggaayee Raggaasatii fi gulaalaan OMN olaanan obbo Dejenee Guutamaa akka jiru ka himatame. Warri himatame kun seera yakka Itoophiyaa keeyyata 240 fi akkasumas seera labsii farra shororkeessummaa fi seera yakka telekominikeeshiniitii fi akkasumas seera to'annoo meeshaa waraanaa xixiqqaa jalattu akka himatamu ka dubbatame. Warri himatame kun seerota kana keessa keeyyata kam jalattu akka isaan himatame ka beekamu wanni beekamin jiru. Haa ta'uuti malee seera yakka Itoophiyaa jalatti keeyyata 240 jalattu himatame jira. Keeyyata kan jalattu nami himatame yoo yakka kanaan ragaan quubsanii argame yakka kana dalagee jedhee manni murtii amanuu haga hidhaa lubbuu guutuu yookaan umrii guutuu yookaan ijjeechanii adabamuu dandaya. Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi hidhamtoonni siyaasaa wanti isaan hidhamaniif yakka dalaganii yookaan ammoo seera Itoophiyaa cabsanii odoo hin taane Abiy Ahmed dura hayyoonni kun yaadan dhaabbatanii waan mo'atanii fi warra dirree siyaasaa keessa baasuuf shira Abiy Ahmed xaxee jechuudhaan miidiyaa hawaasummaa irratti aktivistoonni gurguddoon barreessaa jirani. Akka odeeffannoo ammaan kana miidiyaa hawaasummaa irra naannawaa jirutti namoonni Oromoo kan dhimma kana irratti barreessan hedduun isaanii himatii Jawaar Mohaammediitii fi Hamzaa Booranaaf Baqqalaa Garbaatii fi hidhamtoota kan gubbaattu godhamaa jiru. Mootummaan Abiy diina hamaa uummata Oromoo ta'uusaa irra caalaa kan mirkaneesse waan ta'eef karaan mootummaan kun ittiin bu'uu dandayu karaan filannoo akka hin jirre Oromoon beekee falmii isaa, mormii isaa, diddaa isaa qabsoo isaa ka hidhannootii fi qabsoolee biraa cimsee jabeessuu akka inni qabu ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed Oromoo fi Wabuusaa warri jettanii yaaddanillee abdii kutadha jechuudhaan barreeffamaa jira. Jawaar Mohaammed yakkiisaa yoo jiraate Jawaar mootummaa Abiy Ahmed shororkeessuu mootummaa Abiy Ahmediitii fi ilaalchi nafxanyaa isaa raasu malee gochii shororkaa inni dalage hin jiru. Jawaar Mohaammed sagalee uummata miiliyoonii 50 ka Oromooti. Yoo Jawaar Mohaammed shororkeessaa taate Oromoon cuftinuyyuu shororkeessadha ka jedhu dhaadannoon miidiyaa hawaasummaa gubbaatti naannawaa jira. Ammaan tanatti ani shororkeessa yoo Jawaar shororkeessaa ka jedhu haashtaagini babal'inaan barreeffamaa jira. Kun kanumaan odoo jiru himatii Jawaar Mohaammeediitii fi Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaatii fi hidhamtoota 24 gadaafame irratti banamaa jiru. Miidiyaa addunyaallee xiyyeeffannaa argatee gabaafamaa jira. Gabaasii miidiyaa akka BBC kan akka Aljazeeraa mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa gurguddoo gubbaatti yakka shororkeessaatiin adabbii banee jira jechuudhaan barreessaa jiranii. Mootummaan Abiy waggaa tokko bara 2019tti badhaasa Noobeelii argate. Biyya suni gara demokraasiitii fi filannootti ceesisaa jedhamee yaadamullee Jawaar Mohaammed deeggaraa isaa kan ture. Yeroo ammaan tana mana murtiitti dhaabee himataa shororkeessummaatiin himataa jira. Itoophiyaa yeroo ammaa kana walitti bu'iinsa amantiitii fi gosaatiin gaaga'ama yookaan raafama keessa seente Abiy Ahmed biyyatti nagaallee dimokiraasiillee fiduu hin dandeenye jedhanii barreessaa oolan. Kun kanumaan adoo jiru Abiy Ahmed barruulee The Economist irratti barreeffama dhiyoo kana dubbatanii Itoophiyaa keessatti tarkaanfii inni fudhachaa jiru warra amantii fi gosaa walitti nama bubuusu irratti tarkaanfii fudhachaa jira malee dimokiraasiin duubattuu deebi'aa hin jirtu filannoo dhiyoo kanatti godhuu deemaa jedhee barreessa ture. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana filannoo godhuu fi qophaawaa jira jechuudhaan warri deeggartoota isaatii fi miidiyaan isaa lallabaa jira. Filannoon ammaan tanatti godhamuutu deemu kun hayyoota ciccimoo jajjaboo Abiy Ahmed yaadan dura dhaabbatanii mo'achuu danda'ame hidhamee filannoon ammaan tanatti godhamu filannoo walabaatii fi filannoo dhugaatii miti jechuudhaan dubbatamaa jira.
Dhimma kan irratti Dr. Biraanee Masqalaa Abbabee Sanyii warra bakka hin jirretu har'a himataman keessatti Itoophiyaa keessatti filannoowwan jedhamullee hin jiru. Ka filatus ka filatamus hin jiru. Filannoon jijjiirama Itoophiyaa keessatti fiduu hin dandeettu. Filannoon riifoormii gosa nu barbaannu ka hundee ka caasaa Itoophiyaa keessatti fiduutu hin jirtu. Warri aangoo qabate kun humnaan aangoo gubbaa jira. Humnaan aangoo isaanii dheeressuu barbaadanii ka humnaan buufatee si bulchu humnaan ofirraa buusta malee filannoon wanni furamu hin jiru. Rakkoo Itoophiyaa filannoon kaleellee hin finne filannooleen har'allee furuu hin deemu. Kanaafuu sabaaf sablammoonni cunqurfamtoonni keessatti uummati Oromoo ijaaramee gurmaa'ee mootummaa irreen warra bulchuu barbaadu ka sirna nafxanyaa deebisuu barbaadu ofirraa fonqolchuu qabaa jechuudhaan karaa miidiyaa hawaasummaa irratti barreessa jira. Dr. Awwal Qaasim Aloo himata Jawaar Mohammadiif Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaa irratti dhiyaate himati kun himata seeraati miti. Himati kunini seer qabeessummaa uumaatu hin qabu sirna yakkaati miti. Himati kunini dirree siyaasaa keessaa falmitoota Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa ka jedhamanii ka Abiyyi dura dhaabbatanii yaadanii injifatanii dirree irra dhidhimsuu fi karaa Abiy Ahmedii ka abbaa irree ta'uu ittiin deemuu fi sani bakkaan baasuu fi ka milkeessu ilaalcha sirna nafxanyaa deebisuu fi tattaaffii godhamu kun ammoo gaagaaminsa siyaasaa Itoophiyaallee ka darana irra caalaa hammeessu jechuudhaan barreessa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haala hidhamuu Jawaar Mohammadiitii fi himata irratti baname bal'inni isaa hayyoota seeraa Dr. Hussein Tuuraatii fi akkasumas Haaruun Haassan wajjin marii goone karaa yuutuubiitii fi karaa feesbuukii keenyaatiin darbee daawwachuu dandeettanii kanattu jira. Itoophiyaa keessatti muummichi ministeera Abiy Ahmed nama maallaqa miliyoona 1,500 ol qabu saama eeginni jireen dubbatu saamichi ammallee akka hin dhaabbanne dubbataa ka jiru keessattuu naannoo Harargee lamaanii fi naannoo Arsiitii fi akkasumas naannoo Somaalii keessattuu saamichi akka malee hammaate. Naannoon kun naannoo uummanni musliimaa itti baay'atu naannoo uummati baankiin dhala waan qabuu fi baankitti maallaqa isa kuufachuu fi balfu naannoo nagadaan bultu waan taateef namni maallaqa miliyoona 1,500 sun ol qabachuun akka malee beekama. Naannoo kan keessatti tajaajilli baankiillee baay'ee baratamaa miti. Odoo baratameeyyuu uummanni baankiin dhala waan qabduu fi akka amantii warratti baankii dhala qabdutti maallaqa kuufachuun haraama jedhanii waan yaadanii fi warri kunin maallaqa qabatee ittiin taa'aa jira. Maallaqa daldaltoonni jimaa, daldaltoonni bunaatii fi kuduraa fi muduraatii fi beelladoota maallaqa gurguddaa harka qabdi. Maallaqni kun hundinuyyuu Awwadaay Haramaayaa keessattuu akkasumas naannoo Somaalii Hartishee Qabrii Bayyaa Qabrii Daaree fi Jijjigaa keessatti Toogoo Wacaaletti akka inni saamamaa jiru kan himamaa jiru. Saamichi kunini mootummaan Abiy Ahmed miliyoona 1,500 ol jedhullee nama maallaqa gosa kamiyyuu qabatu hundaayyuu ka saamamaa jiru. Nama qoricha bitachuu fi gad bahu, nama nyaata bitachuu fi gad bahu, nama konkolaataa fi bajaajii fi akkasumas manaa fi dukkaa keessa waa qabu hundaayyuu raayyaan ittisa biyyaatii fi poolisiin humni addaa Oromiyaatii fi humni addaa naannoo Somaaliyaa akka saamamaa turu ka dubbatamaa ture. Torbaanuma kana keessatti dubbiin karaa muummicha ministeeraatiin kenname sun dogongora saamichi miliyoona 1,500 irratti raawwachuu hin qabu jechuudhaan ministeerri faayinaansii Itoophiyaa obbo Ahmed Shideetii fi akkasumas itti gaafatamaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Yinnaa Gerdesee dubbatamullee ammallee Oromiyaa keessattuu saamichi akka hin dhaabbanne ka dubbatamaa jiru. Kun kanumaan odoo jiru naannoon saamicha akka malee keessattuu hammaate keessaa tokkini naannoo Somaaliiti. Naannoo kan keessatti hawaalaa fi maallaqa gurguddaatu socho'aa jira. Naannoo kan keessatti saamichi godhamaa jiru har'a akka inni gadi jechaa jiru maddeen keenya naannoo Somaalii gabaasaa jiranii. Akka gabaasii naannoo Somaalii irraa dhufaa turetti kalee fi guyyaa dheengaddaa magaalota akka Hartishee, Qabrii Daar, Qabrii Bayyaa, Dhagahabuur, Jijjigaa fi Toogoo Wacaalee keessattuu mootummaan nama maallaqa qabu konkolaataa fi manaa fi dukkaa irra deemee waraanii isaatii fi humni addaa poolisii naannoo Somaalii saamaa ture. Haa ta'uutii malee har'a ammoo humni addaa mootummaa naannoo Somaalii warra maallaqa irraa saamee fi maallaqa deebisanii raayyaan ittisa biyyaalleen tarkaanfii gosa kana akka fudhachuu hin qabne pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalii ajaja kennee jira jechuudhaani. Maddi oduu televezyiinii naannoo Somaalii irratti xiyyeeffatu hojjetu Afmar TV'n gabaasa jira. Yeroo ammaan tanatti warri Somaalee ka quuqama qabu uummanni keenya baankiitti fayyadamu uummati kun musliima waan ta'eef baankii fayyadamu ni balfa akkasumas uummata daldala waan ta'eef maallaqa guddaa harka qaba. Mootummaan akka maallaqa warraa hin saamne jechuudhaani akkasittuu falmatanii fi saamichi kun haga ta'ee fi akka inni dhaabbatu godhamu. Karaa biraatiin Oromiyaa keessatti mootummaan cunduura mootummaa Oromoo waan hin taaneef saamichi kun akka malee hammaate akka itti fufaa jiru kan dhagahamaa jiru. Saamichi maallaqa qofa hin taane warra televezyiinii qabu man keessa televezyiinii buqqisaallee akka jiranii qabeenya adda addaa kan akka ziqaayaatii fi
wantoota gatii baasan kaman keessa jiru hunda raayyaan ittisa biyyaatii fi akkasumas poolisiin humni addaa Oromiyaa bakka nam hidhuu deemuu barbaadu yoo nama hidhamuu dhabe qabeenyi abbaan sun man keessatti horate ijoollee fi maatiin irratti gargaaramtu akka saamaa jiru ka gabaafamaa jiru. Oduma Oromiyaa keessa irreechi barana akka hin kabajamnee fi Finfinneetu akka namni hin deemne dabballeen OPDO Oromiyaa keessattuu bakka adda addattu shira xaxaa jirti. Shira xaxaa jiran kanaanii gandoota keessa deeggartooti warra baay'inaanii akka ayyaana irreechaa irratti deemanii hirmaatanii warri biraa immoo akka ayyaana irreechaa deemuu hin dandeenye rakkoo adda addaa uumaa jiranii biyyi keessatti rakkoon koronaa vaayirasii waan jiruuf ayyaana kan gubbaatti jeequmsi kan waan danda'uuf ayyaana kana kabajuu hin dandeettamu jedhamee dabballoonni ganda nama jechuun sagalee guddistuudhaan lallabaa jiranii bakka garitti ammoo keessattuu gara naannoo Shawaatii fi naannoo Harargee kan keessatti ijoollee irreecha gurmeessuu dandeettu kan jedhamu ammayyuu mootummaan akka hidhaan hidhuu jalqabe odeeffannoon biyyirraa dhufaa jirtu addeessaa jirti. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oduun gaggabaabduun sa'aatii kanaaf isinii qopheessine hagasuma waan daawwattaniif hedduu isin galateeffanna nagaan oola nagaan nu bula bakka jirtanitti guyyaa halkan dansaa.